السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجات زرتاني والدكتور في وجمتو تماتي channel ماما زيا الشاو جلتي كان أرقم تنون ديكي سنو بقى نجات زراتني وكوزتني نجا في رمان ربي سنبرا زراتو إيجا كا أبوليان كيا إسن رابديتين جرا channelي إدو channelي عايشة عروج الأمورتي نبيتني channelي سنة جلا قبته channelii kanallee xiqqoo irratti bi'arraa badaa haalli biyya egaa kaa erga biyya galanii numa badanii waa hedduutu naaf hin mijaa'inii badee gara channelii deemuu barbaadaa laayikii naa tuqaatii warroonni dura nameettanis isheen naa godhaa amma sa'aatiin isaallee kunis duuba na jalaa deebiitiin jira channeliin kun ammoo na jalaa gubatee obboleeyyan kiyyaa egaa kaa viidiyoo kanaa wantinii jalqabuma gaafa galuurraa kaasee viidiyoo kanarras sagalee isinii qabee fi mata dureen isaallee osoon guyyaa kan arguu baadhee maallaa qaba jettii osoon biyya galuu baadhee jechuu kootii miti biyyuu fi tiifii haatii fi daalattii hin qabdu jedhama erga galee ammoo maal ta'ee maaliif badee maaliif chaanalii hojjechuu akka dhabe ammoo yeroo biraa bal'innaa wajjin ka dubbannu ta'a isin ammoo gara chaanalii kiyyaa dhufuudhaan laayikii sheerii naa godha obboleeyyan kiyyaa akka chaanalii hojjedheetiin chaanalii kana ammoo eeggachuun uummata akkana dadhabsiisee jira hedduu takka naanneessee namatti illee kennee egaa kan taree dhiisanii kama dhufuu yaaluu wayyaa jedheetiin kanaan hojjechuu barbaadaa yeroo san kanallee guuttadheetuma galee sanis guuttadheetuma galee osoo erga sanillee hojjedhee asiin jiru jechuudha guyyaan kun ammoo viidiyoo gaafa biyya galuu jechuudha jalqaba gaafa biyya galuuti egaa kaa biyya keenya yoo galan maaliif dhabamanii maaliif badanii haala jiruuti moo haala biyyaati maal akka ta'e waliin laallaa wanti namni dhabamuuf maali waan jedhu yoo biyya galan maaltu nama mudataa haalli akka yeroo biyya namaa jiran osoo biyya namaa yoo jiraatan garbummaa keessa jiran osoo kushiinaa madaamii keessa jiran firaan ol arganii waa hedduu ta'anii jiraatan sunii yoo biyya keenya galanii biyya ofiitti galanii biyya firii galanii maaliif dhabama wanta jedhullee wajjin laallaa egaa kaati namootu nan dagatinaa isiniin jira obboleeyyan kiyyaa asitti immoo gaafa galuu jechuudha walla hedduu takkan guyyaa kana yaadadhaa osoo guyyaa kanas duuba deebi'ee viidiyoo isaatillee hojjechuu baay'ee dasna jedhaa garuu viidiyoo kanneen gaafa san isin biraan gaa jedhee waraabee akkasumaan eega biyya galee ani chaanaliin kiyya kun osoo hin turin nama 3,000 wayii qaba osoo hin turin na jalaa gubatee hedduu nyaata bareedaa wanta fuulaa waa hedduu viidiyoo achirratti wanta rifeensaa waa baay'ee hojjechaa ture egaa gaafa kana gammachuu takka guddaa takka qabaa gaafa biyya galu kana hedduu takkaan itti gammade alhamdulillah ammallee gammachuma qabaa garuu osoo guyyaa kana duubatti kanaa deebi'uu baatuuti ta'uu silaa duubatti namaa deebi'etti jechuudha guyyaa isaa kanaa fi haala amma keessa jiru osoon arguu baadhee ka jedhutu waan kana na dubbisee isiniin jira namoon irraa hin rifatinaa namoon nagahuman qabaa nagahuma jira xiqqoo wanta tokkotu iyyuu wanna guyyaa kana na yaadachiisetu jira jechuudha egaa hordottootaa fi kabajamtoota kiyyaa annagaa qabaa nagahumarraa hin badee haaluma biyyaatiif badee jechuudha wanti tokkos dhuunfaa kiyyatti illee kana mudate waa hedduu jira kanaaf viidiyoo kiyya laayikii sheerii naa godhaa isiniin jira obboleeyyan kiyyaa ammallee irra deebi'uun isinii hima akkuma viidiyoo argaa jirtan kana yeroon an biyya galee bara 2015 ji'a 6 keessaa viidiyoon kun naannoo kamii isinii